Waa'ee haadhaa kana ilaalaa. Mucaan kun haadha isaa qoraan baattee xaartee isa barsiistee gaafa guyyaa eebba isaatii inni immoo tuuttaa armee isaatii uffatee qoraan isheen baachaa turte baachuudhaan dadhabbii haadha isheetii kana addunyaatti beeksisee jira. Kuni isaan poostii godheedha. Namoonni gurguddoon waa'ee haadhaa kanarratti waan mucaan kun godhee ajaa'ibsiifachaa jiru. Kun Mansiir Jamaal kan poostotedha. Calleedhaa ilaalaa agartuu koo kan jettu kan poostotedha. Ajandaan jiru hundumtuu waa'ee haadhaati guyyaa irraa. Kanaaf ilaalaa kana ilaalaa kunoo Lataa Qananii'aa laayikii 21,000 fi koomentii 2,000 ol kan qabu. Koomentii sagalee tokko tokko sinu haadha ofii giiftii koo haadha harmee of olmaan haadhaa ofii laayyoo miti. Liidee tokkee gorii kun addanatti walaloo waa'ee haadhaa kan asitti harmee jedhee kun walaloo koomentii jala kaa'eera. Dubbisna harmeedha. Guddisa kootiif jettee fuulli keessi ciccitee ba'aan humna kee olii baattee gaara darbite dhala koon bakkaan ga'a jettee rakkina obsitee gammachuu koo arguudhaaf dafqa xiiqii cobsite guyyaa gammachuu kootii na caalaatti eeggachaa naaf jettee kuftee kaataa yaa armee harmadachaa kunooti gammachuun kee inni ati itti miidhamte mana ormaatti cabdee kaayyoo ati itti dhiitamte fudhu badhaasa keeti isan arguuf barbaadu yoo ati uffatte malee yoon uffadhe hin bareedu ani dabaree koon baadhaa dabaree kee boqodhuu armee koo tokkittii koo waan feete ajajadhu guyyaa gammachuu kanaa gootummaa keen mul'isaa akka ati na guddiste dabareen si guddisaa sin jaalladha harmee warri haadha qabdan harmeen keessa lubbuun jirtu adaraa kabaja qabaadhaafidha. Eebbifame Liidee Waaqayyo bara kee eebbisuu. Liideen tokkee gorii abbaa walaloo amartiiti. Kitaaba walaloo amartii jedhamu qaba. Nama baay'ee cimaadha. Waa'ee harmee koomentii dubbisaa jirra. Ameezing baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaadha baay'ee waan namatti dhaga'amudha. Ameezing foto suura ajaa'ibaa. Big respect for mother dhugaadha. Haadhaaf kabaja guddaatu mala. Ergaa dinqii Waaqayyo akka garaasaa hagodhuuf hojjetee ba'aa ishee akka irraa fuudhuuf isa hamilkeessuudha. Baay'ee wayii addeessatti wanta dubbachuu barbaadu mucaa kana akka namoonni gargaaran nan amana. Maaliif namoonni qarshii qabanii isa bira dhaabatanii haadha isaa isas illee akka utubanii kallattiidhumaan illee hojii argatee haadha isaa kana akka boqochiisu akka godhaniif hawwii kootii yookaan immoo akka sireesnan taarii jedheesnan yaada. Maaliif atteenshinii argateera wanta inni hojjete kun hojii ajaa'ibaati hojii addaati hojii godhamee hin beekne waan ta'eef kabajatu malaa fi kun danuu daamtee galatoomii atiidha. Innis walaloo kaa'eera koomentii jala. Galanni galaana ta'e hanga garbaas ga'e tulluun gadi roqomee dacheen lafaa ol ka'e jechi toora galfamee kumni yoo dubbatame waggoota kumaatamaa maqaan kee yoo faarfame si ibsuu hin danda'u dhugaadha jechi kamuu waa'een kee harmee koo maalittuu fakkeeffamu daaraa keessa teessee dhala kee daaraa baasta ofiif dhokattee haftee ilmoo kee ifa baasta waa'ee kee hin yaaddu ilmoo kee yaaddofta utuu hin baratiin illee dhala kee barsiifta waa'ee kee tasumaa dubbiin hin dhumuuti jechi si ibsus hin jiru nuuf galatoomi atiidha. Kunoo taa'ee 40 qabaa danuu daamta'u koomentii ajaa'ibaa koomentii nama kofalchiisan barreessuudhaan beekna feesbuukii irratti baay'ee mucaa ariifidha. Bal'inaa kunoo bal'inaan illee kun addanatti koomentii ajaa'ibaa yookaan walaloo barreessee jira. Namni hundumtuu miira keessa galeetti kan inni kana gochaa jiru. Egaa waan baay'ee namatti dhaga'amu waan baay'ee dhugaa ibsuun nama rakkisa. Waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Jecha wanta inni hojjete kanaaf kunoo bal'inaanis mucaa walaloo barreessuudhaan qaxaleedha.
akkana jedha bal'inaan. Utubaa qaama keetii seelonni lafee koo foon koo sirraa marge ansiidha harmee koo. Dhukkubbii qaama kee arguun ana alan fiigaa madaa'uu kee hin fedhu keessa kootu dhiigaa. Sochii kootu siidha sirrattan of baree keessa namummaa koo jaalala keetu qaree. Gogaan qaamaan ta'u qofaa hunda uwwisee ati anaaf haadha kooti situ na guddise. Dheekkamsi kee hifa gorsi kee naaf aduu oolmaan keenya keessaa yoomiyyuu hin badu. Leelloof marartee koo jajjuudhaaf boonsitu siinala hin qabu naan kan na koorsitu. Dubbii ogummaa keen dheekkamsi kee gorsa dhugaan afaan keetiin ni boonsas ni joorsa. Miidhama qaama kee guddisa koof cabee hiddaaf seelota kee baa'a lagaan dhabe. Argama eenyummaa koo hiddaan dhura kootii dhugaa kee dubbadheen si godhadha mootii. Argama kootati ansirraan lalise maashaaf seelonni koo qaama kee irraa mise. Dhalachuu koon dursa garaatti na baattee handhuura kee bantee soorata naaf laatte. Dadhabbii ulfaataa deemsa kufuuf cabuu hunda dandamattaa. Eegumsa keen dhabu uruursaaf mararteen kee jechi kee ganamaa tuullaa jaalalaatiin anatti argama. Mee jecha kamiinan gaarummaa kee himaa maal yoonan siif guutes oolmaa kan kee simaa. Dadhabbii fudhattee afaan na keessa qiccee xurii koo fudhattee albaatii koo miiccee. Waaw bal'inaa eebbifame guddaa dhugaa waama keessa namaa jiru walaloodhaan lafa keessee. Dandeettii ajaa'ibaa qabdaa rabbii si haa eebbisuu harmeen kee si fatanii. Egaa namoonni miira keessa galanii wantoota kana barreessaa jiru. Waaqayyo harmee nuuf haa jiraachisu bara baraani. Harmee nuuf haa jiraattu. Kun addanatti illee lataa kananii ishee kan namoonni godhanidha. Egaa waan ajaa'ibaati guyyaan irra ajandaa ajaa'ibaati. Egaa kana fakkaata walalooma namoonni barreessan reaakshinii namoota isiniif dubbisuuf hin galee kun asitti garaa nama nyaatadha Qananiisaa Daadhii. Waa'ee mucichaa kun addanatti Dooktar Caalaa Didaa oolmaan harmee himame hin dhumedha. Haadholiin marti waan akkasii fa'a. Dhugaa baay'ee waan garaa nama nyaatudha dhuguma isaaniitti dhuguma keessanii anillee garaa na nyaatee naani kunoo namoonni afaan Amaariffaan illee Encaati shixaa astamira birii asmarraqechuu na kun akkas jedha namoonni bobosotaa jiru. Liide tokkee gorii viidiyoo gadhiiseera. Viidiyichaa keen isin ilaalchisaa wanta mucichaasu waan ajaa'ibaati. Liide tokkee gorii viidiyoo ajaa'ibaa tokko gadhiiseera waan dhaggeeffadha. ዛሬ አጊጠን ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ባክሽ ከተማ ገብ ኢትዮጵያ ኖራ ተላስተማረችና ዛሬ አገኝተን ዛሬ ደርሰን ስንታይ ምርጦች ሆነን አይደለም ምርጥ እናቶች ስላለን ነው ጀዴ ዱበቴራ ኤጋ አራ ዱጉመት ዩነሞኒ ኬኛ ጉደኔ አራውኛ of tottolchuu hin dandeenya. Garuu immoo guddannee iddoo tokkotti gaafa of agarru oolmaan haadhaaf abbaa keenya irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Mucaan kun erga guddoo dabarsee jira. Kunoo liideemtiyyuu si'a sadii ol postote wanticha. Kana fakkaata ajandaanii har'a feesbuuk irra deemaa jiru. Galatooma barri keessan eebbifamu Waaqayyo harmee keessan isiniif haa jiraachisu. Eebbifamaa hin jedhaan.